iji namaa yoo rukutame yookaan namni sun yoo alkoolii dhugaa bulee isaa ganama ni diimata. Akkasumas immoo namni tokko yoo hirriba gahaa hin arganne iji isaa ni diimata. Akkasumas akka hirribaa ka'eenis ni diimata. Kanneen kana hundi keenya beekna. Mee kanneen kanaan alatti maalti akka iji keenya diimatu godha kan jedhu waliin ilaalla. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan maqaan kee Dr. Abarraa Olaaniin jedhama. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Wallaansa Dhibee Ijoolleef Daa'immaniiti. Akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Sabiskiraayib gochuun maatii ta'a. Akkasumas hin barbaachisa jettanii yoo yaaddan laayik gochuudhaan akkasumas koomentii gochuudhaan na jajjabeessaa. Mee asumaan gara mata duree kiyyaatti seena. Kan jalqabaa allarjiidha. Allarjii yookaan sinsinnaa'uu qaama seennu allarjii ijaa. Kun egaa yoo iji keenya wantoota isa mudatan kanneen akka biyyee yookaan awwaara, aara adda addaa, harcaa baaboo garaagaraa, dibata biifamuu fi kan kana fakkaatan yeroo isa qunnamu, yeroo inni dheekkamu kan mudatudha. Awwaarri adda addaa, harcaan abaaboo garaagaraa, shittoo, doodaantii waan tokko tokko kan wanti biifamu yoo ija tuqee iji immoo yeroo inni dheekkamu diimachuudhaan kan mul'atudha kan allarjii jennu kun. Inni allarjii jennu kun egaa diimachuutiin dabalata mallattoowwan akka hooksisuu, gubuu fi boo'uu ni qabaata. Kana malees namni sun tariitii saayinasii, asmii fi kan kana fakkaatan qabaachuu danda'a. Sababni isaas allarjiin wal qabatanii deemu. Namni saayinasii funyaanii qabu tokko allarjii ijaa qabaachuun isaa ol ka'aadha. Kanaaf namni allarjii ijaa qabu tokko yeroo waa gara ija isaa dhufu isa hooksisaa, isa gubaa, ni diimataa, ni boo'as iji isaa. Kana malees immoo haxxiffachuu, funyaan hooksisuu kan kana fakkaatan ni jiraatu jechuudha. Inni lammaffaan gogiinsa ijaadha. Iji keenya yoo gogaa ta'e, noormaal iji keenya imimmaan hin jijjiidhee argamuu qaba. Yoo imimmaan ija keenya hin jiru ta'e, imimmaan kan iji keenya oomishu ga'aa yoo ta'uu baate yookaan salphaatti ivaaporeet godhee yoo irraa dhume iji keenya gogiinsa godhata jechuudha. Yeroo gogiinsa godhatu kun immoo ni diimata. Yeroo kana egaa diimachuun dabalata mallattoowwan akka iji namatti ulfaachuu, akka waa hubni wayii ija keenya keessa jiru nu qoroqoruu yookaan nu quuquu, boo'uu dadhabuu, akkasumas immoo dadhabbii ijaa fakkeenyaaf iji keenya ilaaluu fi socho'uu dadhabuu qabaachuu danda'a. Sadaffaan infekshinii. Iji keenya yoo infekshinii godhate diimachuu ijaa irratti dabalataan yeroo kana egaa mallattoowwan akka iji gubee hooksisuu, iji gubee hooksisee imimmaan duraan jiru caalaa maddisiisuu, madduu qofa osoo hin ta'in imimmaan namarra dhangala'uu akkasumas dhangala'aa akka malaa fakkaatu yookaan halluu garaagaraa qabu kan nuti cimmiyaa jennee waamnu isa kana dhangalaasuu. Wanti dhangala'aan kun immoo kan cimmiyaa jennu kun immoo ija irratti ganama keessumaa baay'atee gogee argamuu akkasumas iji ofii ifa nama sodaachuu. Isaan kun egaa yoo jiraatan wanti sun infekshiniidha jechuudha. Iji gubee hooksisee imimmaan duraan jiru caalaa baay'isee maddisiisee dhangalaasuu, cimmiyaa godhatee cimmaan sun immoo ganama hirribaa kaanu ijatti qabatee baay'achuu akkasumas iji ofii ifa sodaachuun yoo jiraate kun infekshinii jedhama. Inni arfaffaan kan diimachuu ijaa fidu ciccituu yookaan dhiiguu iddoota dhiigaadha. Kun yeroo iddoonni dhiigaa yookaan ujummooleen dhiigaa xixiqqoo ija keessatti argaman sababa garaagaraan fakkeenyaaf humnaan haxxiffachuun yeroo baay'ee balaqqaman ija humnaan sukkumuuf kan kana fakkaatan yeroo isaan citanii dhiigan kan mudatudha. Kun yeroo baay'ee ofuma isaatiin kan dhiisudha. Ija irrattis miidhaa guddaa fiduu hin qabu. Kanaaf egaa akka waliigalaatti kanneen kana kan akka iji keenya diimatu taasisu yoo iji keenya ni goge ta'e dhangala'aan kan ijatti cobsamu jira kan akka imimmaanii kan ija laaffisu yoo infekshinii godhatee ta'e mana yaalaa deemuudhaan qoricha kan ijatti godhaman akkasumas allarjiisoo ta'e dawaa adda addaa qabu. Kanaaf ogeessa fayyaa mariisudha. Keessumaa diimachuu ijaa irratti dabalatee wantoota kanneen akka dandeettiin waa arguu hir'achuu, wanti qalama garaagaraa qabu iji keenya irratti mul'achuu, iji keenya al takkaan ifa laaluu dadhabuu, mataa dhukkubbii, balaqqama, dhagna gubaa, dhiita'uu ijaa, ija banachuu dadhabuuf kan kana fakkaatan jiraannaan dirqama mana yaalaa dhaqnee ogeessa fayyaa ijaa mariisuu barbaachisaadha jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Turtii gaarii.